Harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota Gadaateek akkam jirtan nageenyi rabbii guddaa bakkuma isin jirtanitti isin irra haa jiraatu jecha Gadaateek irraa oduu guyyaa har'aa qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Oduu keenya kan guyyaa har'aa keessatti raayyaan ittisa Itoophiyaa waraana guddaa guyyaa har'aa eebbiseeti jira. Waraana kana keessatti komaandoo fi wantoota garaagaraatu jira. Waraanni kun duguuggaa sanyii Oromoo irratti raawwachuuf eebbifame jechuun warroonni mootummaa kana morman yaada isaanii dhiyeessaniiti jiru. Yaada gamanaa gamaa walitti qabnee gama keessan dhiyeessina. Odeeffannoo keenya gama biraatiin biyya Masriitti balaa baaburaatiin yoo xiqqaate lubbuun nama 32 darbuun gabaafameeti jira. Gama biraatiin humnoonni nageenya miinimar fincila haaraa gaggeeffame irratti tarkaanfii fudhatanii namoota 16 ajjeesuun gabaafameeti jira. Oduuwwan kanneenii fi kan birootis kan gurre isin buufnu ta'a. Tamsaasni keenya idilee kan guyyaa guyyaan Gadaateek irraa isinii darbu bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'uuf warroonni YouTube chaanala keenya subscribe hin godhin YouTube chaanala keenya subscribe godhadhaa jecha amma kallattumaan gara odeeffannoo guyyaa irraa qabadhee dhufetti isin ceesisa. Raayyaan ittisa biyyaa humna duula addaa bilaateetitti wantoota komaandoo fi humna qilleensaa marsaa 34ffaa fi marsaa 12ffaa ogummaa fi dandeettii loltummaa adda addaatiin mooraa leenjii addaa kanatti leenjisaa tureen guyyaa har'aa eebbisee jira. Raayyaan ittisa biyyaa lola TPLF wajjin gaggeessaa tureen dhumaatiin guddaan kan irra gahe yoo ta'u humni lakkoofsa isaa baay'ee tokko gadi irratee jira. Mootummaan gabaasee dhiheessu haa baatu malee humni raayyaa ittisa biyyaa loltoota TPLF Tigraay keessatti ajjeefaman lakkoofsi isaa guddaa akka ta'etu gabaafamaa jira. Akkuma warra TPLF irraa raayyaan ittisa biyyaa namoota hedduu fixee waraana wayyaanee barbadeessetti akkasumas waraanni TPLF waraana raayyaa ittisa biyyaa barbadeessee jira. Waraanni wayyaanee haa cabuu malee waraana raayyaa ittisa biyyaa kana nama hedduu akka ajjeesee fi namootni du'an kunneenis lakkoofsi isaanii guddaa akka ta'etu gabaafamaa jira. Kanaaf daddaffiidhaan waraana kana kan leenjisanii eebbisanii baasanii. Raayyaan ittisa biyyaa kun humni lakkoofsi isaa guddaa waan ta'eef karaa Suudaaniinis waraanni irratti banamuuf Suudaan waan itti gaarifachaa jirtuuf isa kanarraa dandamachiisuuf birmadummaa biyyattii rakkoo keessa galee kabachiisuudhaaf gama kaaniin waa'ee hidha laga Abbayyaa irratti sodaa guddaa waan qabuuf humna isaa cimsachuun dirqama waan itti ta'eef guyyaa har'aa raayyaa ittisa biyyaa humna duulaa addaa bilaateetitti loltoota komaandoo fi humna qilleensaa marsaa 34ffaa fi marsaa 12ffaa ogummaa fi dandeettii loltummaa adda addaatiin mooraa leenjii addaa kanatti leenjisee eebbisee jira. Akka warri mormitoota mootummaa kana morman jedhanitti raayyaan ittisa biyyaa kun kan eebbifame ilmaan Oromoo lafarraa fixuuf jedhanii yaada isaanii kananii jiru. Warri kun ammoo akka jedhutti kuni abjuu fi akka namni mootummaa kana jibbu gochuu fi hojii ijoollee malee raayyaan ittisa biyyaa kan hoogganaa jiru Oromoodha maaliif Oromoo fixa jedhanii dubbatanii jiru. Raayyaan ittisa biyyaa birmadummaa biyyattii eega malee ilmaan Oromoo irratti wanni bobba'uuf hin jiru kun kijiba dhugaarraa fagaate. Warra qilleensa alaa nutti galchuu barbaadu warra Oromoon biyya bulchuu hin danda'u jee if amansiisee Oromoo Oromiyaa fi Oromoo Itoophiyaa Oromoo harkaa fuudhee wayyaanee jalatti kuffisuu barbaadu jechuudhaan gama warra mootummaatiinis gaaffii kennameef deebiin kennamee jira. Haga ammaatitti warri mootummaatii fi warri mormitoota ajandaa siyaasaa kanarratti walii kan hin gallee fi fuuldurattis waan walii galan kan hin fakkaannedha. Odeeffannoo gama lamaaniin jiru kun kana fakkaata. Odeeffannoo biraatiin immoo balaan baaburaa biyya Masriitti dhaqqabeen yoo xiqqaate namoonni 32 du'anii jiru. Balaa baaburaa Masriitti dhaqqabeen yoo xiqqaate lubbuun nama 32 darbuu qondaalli mootummaa himanii jiru. Baaburri lamaan walitti bu'uun garagaluun namoota 165 tahan madaa'uun namoonni 32 kan tahan lubbuu dhabanii jiru. Baaburri fuulduraan imalaa ture namoota hin beekamneen tasaa akka dhaabbatu yoo godhamu baaburri duubaan ture dhufee itti bu'uun balichi dhaqqabuun abbaan taayitaa daandii baaburaa biyyattii gabaasee jira. Pirezidaantii Abdul Fattah Albaasii namoota kana raawwatan adabbiin cimaan akka eeggatus himanii jiru. Namni maalna dibdeen malaammaltummaan sababa wal fakkaataa biraan balaasuu kanneessaa kana gaggeesseen adabbiin cimaan ilaalcha tokko malee akka irratti raawwatamu ajaja dabarsanii jiru. Balaan kun kibba magaalaa Kaayiroo fageenya kiiloomeetira 165 irratti dhaqqabeen baaburri tokko magaalaa kibba Luksarii buufata qarqara Meeditiraaniyaanii kan taate Aleeksaandariyaa gidduu imalaa ture. Inni kun immoo magaalaa Kaayiroo fi Aswaan gara kibba Masrii jidduu imalaa ture. Ambulaansonni 70 ol ta'an bakka balaan kun dhaqqabetti argamanii namoota miidhaman kaasaniitu jiru. Qaamni mootummaa dhufee waan ta'e akka ilaalu barbaanna baabura jalaa namoota baasuu hin dandeenye jechuun namni achi ture tokko Riwutarsitti himeeti jira. Lubbuu oolchuuf kireenii maashinoota gurguddaa ol kaasuu gargaaruuf akka barbaachisu itti himeeti jira. Namootni du'aniiru warrootni lubbuun jiranillee garaatti baasuu dhabnee jedhaniiti jiru. Ministeerri muummee Mustafaa Madbuliin bakka itti balichi dhaqqabee daawwataniiru. Maatii miidhamtootaaf beenyaa kaffaluuf
waadaa seenaniiru. Muummeen ministeera Ijiptii Mustafaa Madbuli mootummaan balaan wal fakkaataan akka hin uumamneef daandiin baaburichaa akka fooyyessu himaniiru. Akka Ahraan Onlaayiniin gabaasetti ministeerri balaan baaburaa hanqina suphaa fi investimentii dhabuu daandichaa irraa kan ka'een balaan yeroo baay'ee ni dhaqqaba. Balaan guddaan lubbuu namoota 273 galaafate bara 2002 keessa dhaqqabeen yeroo baabura kibba Masritti imalaa ture irratti balaan ibiddaa dhaqqabeedha. Eegaan daawwattootaa fi hordoftoota keenya odeeffannoo keenya gama biraatiin humnoonni nageenya miniimar fincila haaraa gaggeeffame irratti tarkaanfii fudhatanii namoota 16 ajjeesanii jiru. Fincila haaraa Yaangunii fi magaalota kaan keessatti gaggeeffameen guyyaa gaggeessitoota fonqolcha raawwatan guyyaa humna waraanaa kabajaan irradhaa dursaan fonqolcha miniimar raawwate. Miniingi Hilaangi TV biyyoolessaa irratti filannoo gaggeessuuf waadaa seenuun dimokiraasii ni tiksina jedhanii jiru. Garuu yeroo akkamii akka filannoo gaggeessu hin dubbanne. Guraandhala takka bara 2021 guyyaa fonqolchi gaggeeffamee eegaluun fincila gaggeeffamee ture irratti namootni 322 ajjeefamaniiru. Televezyiiniin mootummaa gabaasa biraa jimmata galgala du'a badaa darbee irraa barachuu qabdu mataa fi dugda irraa haleelamuu dandeessu jechuun akeekkachiisa. Humni waraana dimokiraasii tiksuuf harka isaa uummata biyyattii guututti makachuu barbaada jechuun jeneraalli fonqolcha raawwatu kun ibsee jira. Filannoo biyyattii gaggeessite irratti paartiin Aangisaan Kusinkiin burjaajessuun moote jechuun fonqolcha kan gaggeesse humni waraana biyyattii amma aangoof harka galchee jira. UNF gamtaan Awurooppaa gochicha balaaleffachuun aangoo mootummaa uummatni filateetti haa deebi'u jedhanii ibsa baasanii jiru. Egaa hordoftootaafi daawwattoota keenya kabajamoo odeeffannoon argamaa fi gamanaa qabannee isin biraan gahaa turre kana fakkaata. Odeeffannoo biraatiin deebinee hanga wal arginu nagaan nuuf tura. Warroottan chaanala keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuudhaan odeeffannoo nuti yeroo yeroon isin biraan geenyu saffisaan akka argattan sabiskiraayib godhaa.